Uumamootni biroo dhala namaa caalaa qarooman nu gidduu jiru wanti jedhamu xumura irratti dhugaa ta'uuf jira. Yoo yaashamaa akkam jirtu nagaaf jaalalli waaqayyo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube chaanalii Boonsaa Addisuu Guuteetii haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan haaraa yeroo yerootti dabarsinu dafanii isin ga'anii mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatinaa. Har'as viidiyoo haaraatiin gara keessatti deebinee dhufnee jirra. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerra keenya jaalalaati. Uumamootni biroo dhala namaa caalaa qarooman nu gidduu jiru wanti jedhamu xumura irratti dhugaa ta'uuf jira. Bara darbee yuunivarsiitii kana keessa wanti guddichi kana dura hin beekamne tokko argamee ture. Maqaan wantichaa Kiyupuu jedhama. Wanti kun walitti qabama gaalaksota 68 oliitii baay'ee guddaa ta'uu isaa irraa kan ka'e biiftuu bira gaafa qabame ibsamuu biiftuu kwaadriileenii 200 ta'a. Pilaaneetii keenya irra jiraannu gaafa isa bira qabnu immoo lafti ofitti nu qabattee jirtu kun waan xiqqaa ati beektu caalaa taati. Utuu meeshaan hamma saffisa ifaa ariifatu sekondii tokko keessatti kiiloomeetira 200 fi 794 deemu kalaqamee wanti ulfaatina qabu kamuu saffisaa ifaan deemuu hin danda'u jedhu malee fiixee hanga fiixee waan kanatti imaluuf waggaa biiliyoona 1.3 itti fudhata. Wanti hammana guddatu kun goola harkisaa qofaan walitti qabamee turuu hin danda'u. Kanaaf kan walitti qabee jiru humna dhokataa yookaan dark energy jedhamudha. Wanta garmalee guddaa kana nama waliin kan wal fakkeessu tokko garuu jira. Innis gaafa guyyaan isaa ga'uu ni du'a. Waggoota biiliyoonota boodaa jechuudha. Egaa wantoota kana gaafa ilaaltu ati uumamni uumamoota dhuma hin qabne keessaa amma raamooyyuu hin geenye kun isa si uume irratti gungumaa akka hin qabne barta. Carraa argattee yuunivarsiitii wantootni gurguddoon kun keessatti argaman keessatti nagaan baatee galuun keeyyuu dinqii uumaati. Jalqabuma isaa maaliif akkasii uumeyyuu isatu beeka. Wantoota gurguddoo fottoqaan isaanii xiqqoon utuu nu argate lafatti nu maxxansan kana caalaa waaqayyoo nu mararsiifata. Akkuma maatii fi hiriyootni maqaa nu beekan inni immoo waan maqaa irra caaluun nu beeka. Uumamoota biroo dabalatee tokkoon keenyaaf agartuu ijaa, gurraa, arrabaa, hidhii, haala diriirsa hiddoota dhiigaa, sagalee, dhahannaa onnee, ashaaraa quba harkaa, quba miillaa akka itti tarkaanfannu kan nama biraa irraa adda gochuun nuuf kenne. Quba kee sooftee ashaaraa irraa balleessuun yookiin harkatti guwaantii yookaan glove uffattee yakka hojjechuun ashaaraa qubaa fi barruu kee dhoksitee seera jalaa baduu dandeessa. Sagalee dhahannaa onnee kee fi akka itti hiddii dhiigaa kee diriiree jiru ilaalee waaqa adda si baasu jalaa garuu of dhokachuun hin dandeessu. Otoo gubdee of balleesseeyyuu aaraa fi daaraa kee walitti qabee eenyummaa kee bara. Kun yaada kootu hin taane seera fiiziksii sadarkaa yaadaati. Tiyoorootikalii waan ta'uu danda'udha. Garuu seera fiiziksii second law of thermodynamics dhalli namaa waan gubatee badee walitti qabee bakka wantichi dursee turetti akka hin deebisne ni daangessa. Waaqayyoo immoo seera fiiziksiin olidha. Kanaaf fakkeenya Daawit mootichi macaafa faarfannaa 139 7-12 irratti si jalaa eessayyuu deemee dhokachuu hin danda'u kan jedheef wanta akkasii gaafa yaaddu yoo duune illee uumaan foon keenyaa biyyeetti jijjiiramuu fi lubbuun keenya baatee walitti deebisuu akka danda'u barta. Ilma isaa tokkicha nuyi ishee xiqqoo kanaaf of gaafa wareeges deebisee haala wal fakkaatuun du'aa kaasuu mala. Gara mata duree kiyyaatti gaafan deebi'u hanga dhalli namaa yuunivarsiitii keenya hammam akka ga'uu hin beeku. Sababni isaa immoo garmalee guddaa fi yeroo gara yerootti babal'ataa deemaa kan jirudha. Gara yuunivarsiitii hanga ammaatti dhalli namaa meeshaa ammayyaa fayyadamuun arge observable universe keessaa lafti parsantii 0 waan si qabattee jirti. Lafti ammas yoo xiqqaatte ati hammam akka xiqqaattu tilmaami. Egaa yuunivarsiitiin hamma kana guddatu nu qofaaf osoo hin uumamne namootni jedhan heddumaataa jiru. Uumamootni dhala namaa irraa qaroomoo ta'an bakkeewwan biroo yookiin numa gidduu jiraataa jiru jedhu. Uumamoota kanneen aliyaans jedhanii isaan waamu. Aliyaans kunniin yeroo gara yerootti dhala namaatti mul'ataa jiru.
meeshaa ittiin balali'an kan yeroo garaa garaatti dhalli namaa ijaan arge kan dhalli namaa butanii ittiin balali'anis qabu. Gidduu kanaa akka hordofaa turetti Awustiraaliyaa, Laatiin Ameerikaa fi Ameerikaa kaabaa irraa namootni uumamoota kana ijaan argan yeroo garaa garaatti bakka garaa garaatti waan argan afaan garaa garaatiin gaafa ibsan waan isaan jedhan wal fakkaata. Wanti isaan argan baay'een isaanii uumama xiqqoo seentimeetirii 90 hanga 130 ta'anidha. Kan nama caalaa guddatanis jiru. Qaamni isaanii meetii yookaan siilvarii fakkaata. Ijaa fi mataa gurguddaa gurra hin qaban. Suuraa armaan gadii keessaa isa jalqabaa irra isa jiru fakkaatu. Aliyaans akka giree jedhanii waamuun namoota hedduu butanii badanii jiru. Ameerikaan qorannoo kana waggaa dheeraaf gaggeessaa turte. Odeeffannoo namootni yeroo garaa garaatti kennanis walitti qabaa turte. Garuu namoota qorannoo fi odeeffannoo jiru yeroo dheeraaf dhoksitee turte. Kaleessa garuu ajaa Pireezidaant Tiraampiin iccitiin qorannoo kanaa lammiilee biyyattiif ifa akka ta'uuf gadhiifamee jira. Warri waa'ee uumamoota alagaa kana baruu barbaadan www.war.gov/UFO seenuun ilaaluu ni dandeessu. Warri tarii uumamoota kana ijaan argitanii beektan yookaan namni naannoo keessanii argee isinitti himee beeku yoo jiraattan koomentii irratti yaada keessan nuuf qoodaa. Tibba kanaa dhimma UFO ilaalchisee ragaaleef mudannoowwan bara 1960 keessaa jalqabee jiran mootummaan Ameerikaa uummataaf ifa taasisee jira. Ragaaleen kun dhuga baatii namoota akka military pilots, astronauts, raadaar daataa akkasumas ragaa suuraa viidiyoo naasaa keessaa qabamanidha. Waan irratti waliigalan keessaa tokko waan addaa ta'e tokko samii keessa barrisaa jiraachuu, waan kun ifa ibsuun ulfaatu qabaachuu, 3 sochiinsa teekinooloojii ammaan caalu saffisa guddaa qabaachuu, 4 saffisa guddaa qabaatus sagalee dhabuu, 5 ho'a guddaa qabaachuu, 6 motora baallee xiyyaaraa yookaan haara darbachuun sochoo keessa tokko illee akka hin qabne akkasumas samii keessa kan barrisu. Shakkii saayinsistoonni qaban keessaatii teekinooloojii cimaa fi dhokataa kan humna waraanaa ta'uu mala, sirna basaasaaf biyyoota alagaa ta'uu ni mala, alagaa uumamaa qilleensaa keessaa ta'uu mala yookaan dhugumaan waan ammaaf hin beekamne ta'uu mala jechuudhaan shakkiirra ga'anii jiru.